السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجنتوتا دعوتوتا عشان عندك درتو جرتو كم نجا جرتني الحمد لله. ما لا عشان عندك درتو بتشادا. كدير family and the فوزياتو هندي كسنو all of them ما تينكو هندو جرتني سنجدا الحمد لله انجرا غلط ربي أرى مشا نما سديه كبردة سنة دفع مالف ميشون اللي ميشو تا تتكودا كمسان موتو مشا موتو ديماني سوان تهيف مشا نموت سديه كبردة سنة دفع جتشادا إيجا هندو أكمل هم نفيت بتتامر أكمل ما نفيك سبب بارو تبتتامر أكمل جبايا بريوان جبايا نجنا ملال تبيوان نمني كجيل هون دم بتاني إيجا كبجمتو تداوتو تكينيا أما كالتمانين جرا مشا أبولتي تينا رحمة إسنده برسا أبولتي تينا رحمة كرشي كوما ديكدما مشا بيتك أي ديفا مناقول هذه أبولتي تينا رحمة سو رحمن كرشي كوما كدافوري مشا بيتك كرشي كوما كدافوري مشا بيتك كيسا إني توكو ركبوتي أبا غدا إتانسي ملء ركبوتي أبا غدا Asii tipsa godhi kasiin lamicha cinaa daraddarte cinaa dhiibte shigini. Rakabooti nabbaa gadaa lachuu baay'ee ilaalame kabajamtoota daawwattoota keenya ni bareedallee rakabooti nabbaa gadaa kuni kana waliin. Inni bakka muruu hiikamne. Andi an salaam jedhuun jedhin warra biraa ofa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Aashaa inda Kadir Fooziyaatuuf Kadir faamilii akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadha. Misbaa inda kumii. Jirtanii jajjabaatanii isiniin jedha daawwattoota keenya hundaayyuu kalaas ibsa Kadir isinii kennaan har'a kaameraa seenuun feene. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kun isin argaa jirtan kun rakabootiin abbaa gadaa siinii isaa 12 wajjin macashaa isaa wajjin akkasuma mooto iddoo jabanaan ta'a wajjin sarbisii akkasuma qaba meeshaa isaa guutuu akkasuma sufraa isaa waliin qarshii hin beeytan ka'a. Irra deemnes 3,100 akkuma san kunillee kanuma obboleettii teenyatti rakabootii lama qabdi jechaadha obboleettiin teenya. Eeyyuu. Itti aansuudhaan immoo jookii qabdi jookii burcuqqoo jookii amma Dubaay kompileettii jechaadha. Dubaay kompileettii qabdi inni kun qarshii 2,000 jechaadha. Baay'ee meeshaa bareeduu fi meeshaa osoo kontirool biffee kee keessa kaayatte qumsaaxinii maal jedhama isaa abbaa. Kontirool biffee. Haraara biffaani. Ati dolar maali duu? Maadri kaba tola shin. Ayyee kana keessa osoo kaayatte baay'ee bareeda agartee meeshaa baay'ee namatti tolu. Qarshii 2,000 akkasuma obboleettiin teennaa malee maal qabdi fakkaate siinii fannoo bareedduu takka qabdi ilaala. Sirri lafa kaayii gadi. Agartanii kabajamtoota daawwattoota keenya. Chisiisii mul'atu. Sirriitti mul'ata. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya nameen bareedu ilaala baay'ee bareeda. Qarshii meeqa? Eeggadhu. Qarshii 1,800 isiin tun. Akkasumas Indo gure. Yaadannoo laalaa jirta. Indo gure siinii fannoo qarshii 2,000. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya obboleettii teenya Rahmanii siinii fannoo illee hin qabdi. Siinii fannoon agartanii baay'ee bareeddi baay'ee meeshaa bareedudha. Qarshii 1,700 isheen tuni jechaadha. Itti aansee mallee maal qabdi obboleettiin teenya? Egaa isiin tuni jaraan immoo kana qabdi laala irra hin seenne malee jechaadha laala. Dubartii yoo daraddarte dhiirri yoo daraddare garaagarummaa isaa agartanii. Bismillah suuta. Maal taatu sakkii? Shikin jedhee fagoo jirta. Yalla kalaas. Bakka gahe. Akkana bareeddi kun daawwattoota keenya siiniin tun. Iyyannin. Itti aansee obboleettiin teenya malee maal qabdi isin fakkaate? Rakabooti dimlaayitii qabdi. Rakabooti dimlaayitii jechuun kun asitti ilaala. Obboleettiin teenya biraallee waan qabduuf dimlaayit godhee argisee jira jechaadha. Itti saqqaan haala kanaan bareeda kun. Maashaallah tabaarakallah saalonii kana keessa kennan fata. Ajara bakka. Kana fakkaata? Iyyannin shuufi. Akkana bareeda rakabootiin kuni. Meeshaan obboleettii teenya Rahmaa asirratti xumuramaa jechuudha. Obboleettii keessa hin saqqaamin kana fakkaata. Hin saqqaamne malee nafsi ishee wanni garaagarummaa isaan qaban tokko illee hin jiru. Kana fakkaata. Kanaafuu obboleettiin teenya maal qabdi? Jookii burcuqqoo qabdi isa san jechaadha. Siinii fannoo qabdi isa kana jechuudha. Rakabooti abbaa gadaa 2 qabdi. Tokko 2 siinii 12 hojii qabdi. Akkasumas rakabooti dimlaayitii qabdi.
meeshaan obboleettii teennaa rahmaa kana fakkaata Umuramee amma kabiraati. itti aansuudhaan immootu kaameraa garagaraa hin qabin kaashii gara naqan itti aansuudhaan immootu meeshaa obboleettii teennaa Aashaa Kadir Aashaa egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ammoo eessa geettanii warraan jettan kun daawwattoota keenya kottaa mina waliin waan ajaa'ibaa argaa deemtan waan ofii keessanillee irraa hubataa deemtantu jira kootati takka waliin deemnaa jechaadha amma eessa geennee meeshaa obboleettii teennaa Aashaa bira geennee jira jechaadha obboleettii teennaa Aashaan meeshaa maalfaa qabdi meeshaa biraandi ta'e qollichi gootee gaada isii keessa ol kaa'atteerti innis maali jettan tokko laala meeshaan rakabooti dimlaayitii qabdi rakabooti dimlaayitii qabdi kun odara laala harka kiyya irraan bareedu garuu harka kiyya wajjin kaasin kaameraan galchee harka kiyya wajjin kaasin ayyee buleetiin teena rakabooti dimlaayitii qabdi harka dubartiitti irraa bareeda jechaa jira harka dhiirati irra illee numa bareeda maashaallah rakabootichi ka bareedu waan ta'eef numa bareeda harkaa fi miti rakabooti dimlaayitii kana waagaa isaa siinii wajjin hin beeytanii siinii wajjin qarshii 4,000 jechaadha itti aansuudhaan obboleettiin teedhan malee maal qabdi saanii globaalii qabdii jecha saanii globaalii jechaan saanii kana kabajamtoota daawwattoota keenya saanii beekamaa baay'ee das nama jedhe innaa meeshaa biraandi ta'edha jechuudha saanii kana qabdi saaniin kun kabajamtoota daawwattoota keenya agartanii meelaala waan feeta odoo jettee kan sin qaanfachiifne saanii kana qabdii jechaadha kan gubanne kan kanaaf inzaayine kan moofne kan maali maashaallah meeshaa kana ni beeytanii abbaa 5 1 2 3 4 5 kanuma tahee mootu saanii globaalii kana tahee saanii globaalii kana tahee xiqqaan isaa jira isa kana osoo ta'ee mee Aashaa jala qaqqabiif akkas sirriitti agarsiisaara Kodichi jalaa egaa akka gizee namna keessummaa gizee ayyaana adda addaatiif malee gizee addaatiif akka ta'u miti lammaffalleen guddicha akkuma argitan kana sadaffaan immoo ijoollee wajjin hin ga'a jechuun bakka ijoollee nama sadii maatii nama sadii sihii jaarsa keetii daa'ima ka jalqaba wajjin kun hin gayaa jechaadha afraffalleen hin jira akkasumas shanaffaan ka daa'ima keetii immoo yeroo timirti beetii itti daftee hojjettuuf jechaadha itti aansuudhaan immoo obboleettiin teenya maal qabdi isiniif fakkaate egaa waagaa isaa hin beekan isaan 5,000 waagaan isaa adii shanni isaa irratti 5,000 itti aansuudhaan ammallee Aashaan maal qabdi isiniif fakkaate maashina baay'ee biraandi ta'e qabdi ammas maashina daabboo adii osoo hin taane maashinni daabboo kuni banee isinitti agarsiisa kuno agriimantii isaa wajjin jechaadha agartanii kabajamtoota daawwattoota keenya abbaa kiiloo 5 ammallee eelee abbaa kiiloo 4 fi abbaa kiiloo 2 yookiin 1 jedhamte akkasitti adda baafamteerti jechaadha maashinni kun garaagarummaa qaba kabajamtoota daawwattoota keenya maali garaagarummaan isaa yoo naan jettan kun sibiila isaa kan agartanii sibiilli isaa kun maashina daabboo kanarratti orjinaalii isuma kanaa jechaadha tokkoffaadha maaliin tokkoffaa ta'uun isaa beekama iddoo mirtiin isallee addatti taa'ee jira jechuudha maashina kana maqaan isaa biraayitis jedhama inni kun maqaan isaa kun as jira jechuudha biraayit jedha maqaan isaa kanaan wal qabateeti yeroo bittullee ka waagan isaa garaagarummaa qabu tokko biraayit jedha lammaffaan mootu ikoosan jedha sadaffaan mootu ardoo jedha waagan isaa qarshii 11,500 irraa kaasee 9,500 akkasumatti qarshii 8,000 jechaadha macarashaan isaa kana fakkaataa jechuudha maashinni kun nama qarshii 9,500 bitamee jechaadha kabajamtoota daawwattoota keenya inni maashinni daabboo kana fakkaata itti aansuudhaan mootu maal qabdii obboleettiin teenya jabanaa fi rakaboonni bareedduu gizee hundan biraan dhabamne wanti bareedduu gizee hundan biraan dhabamne kana qabdii kan anummaa yoo isin beeksise tola ni ilaalame jabanaan manaan gizee ani eenyu maqaan isii istoobiin tun jechuudha buna irra danfachuuf taatii gizee an jedhu dhugaa isinti fakkaachuu dhiisuu danda'a ni ilaalame bakka kana yaani istoobii mabiraatiin hojjetti asitti immootu obboleettiin teenya takka waan nu gaafatte keessa inni wanti tuni dala idiyyuu nuun jette beekani mee irraa kaasiti achi siisiti badhaadhamamme indala idimii afarsanti achirratti hin saqqamu qadirma istoobiin godhe asirratti saqqamu hin saqqamu istoobiin wanni guba wanni televizyiina gubaa baate mi'a afarsanti ani nu saqqaane chee goone tiniin binnaa kunoo masakkaan isii jira masakkaan isii kun as jira jechuudha gamanni isii
Ai jira waan ta'eef nu saqqaanee ceeggoon malee hin binnu isin hin jenna daawwattoota kennu waan dalagni bituun barbaannu waan ta'eef waan dalagduudha jabanaan tun immoo jabanuma aadii wal duraanitti fayyadamusa yookaan jabanuma duraanii sana osoo hin taane jabana saramikiiti keessillee qulqulluu akka duubni isii jiru kana jirti jechuudha gatiin isii qarshii meeqati qarshii 500 gatiin isii qarshii 500 jabana baay'ee bareeddu taate qabanaan isii ka itti gadiin buusan kun jabanaan duraanii fakkeenya gadi buusu fuuma karaadha tun garuu baay'ee geexii taatee hojjetamteedha wallahi geexii fuuta kaatan akkana fakkaata meeshaan obboleetti aashaa moggooti yaabibti galbii meeshaan kee kunooti atillee rahmaa yaabibati meeshaan kee illee kunoo kana amma meeshaa sadaffattarra jirra meeshaa maqaan isii zeenii jedhamtu obboleettii teena zeenii jedhamtu ammallee meeshaan isii kunoo as jira zeeniin akkuma sana mallee maashina daakuu qabdi maashina maannoo istoofii qabdi jechaadha istoofii saachii jedhamu kana qabdi gartanii istoofii kana maashaallah saachii istoofii saachii istoofii meeshee baay'ee biraandi ta'e qabdi istoofiin kun qarshii 3,000 beekamaadha akka shawwadamne istoofii kana tahee jechuudha istoofii forjii jira ka qarshii 1,000 noo haka qarshii 2,000 gurguramu jechaadha istoofii kana maaltu garaagarummaa isaa godha tokkoffaa isaa gabaannummaan isaa tuyyuu sokkeettiin isaa kun jechuudha sadii abbaa sadii achi sakkaama garigariin jechuudha abbaa lamaan yani wanni isaa kun sokkeettiin isaa kun lama bichaadha kaachira taremmoo tuyyuu masakkaan isaa kun intiniin isaa irraa namaan banamu malee warri baalaa suuqii irraa banan nu agarsiisan akkamitti akka nu banamu deemuuti mee yoo dandeette banii nu agarsiisii abbaa mamme aywa kuno namni nu batu jechuudha bakka nama asitti kuno yoo wanni kun tabalaashee oodee yookaan haayiliin mabraatii itti baay'ee ta'e dhiisin baasin dhagaa kanatu gubataa dhagaa kana baaftanii qayyarattan malee istooviin kun hin gubatu jechuudha kana garaagarummaan isaa qarshii 3,000 kana bitatanii dhagaa kanatti qayyaraa jiraachuuf caala malee istooviin kunniin kallattimaan istoovichi tabalaashee akkalaas maasalaama qarshii 3,000 biturra 3,000 kana bitattee yeroo dheeraatti fayyadamutu iyyuu bilxummaadha jedhee yaadaanii kana fakkaata istooviin kunii ibsinee irra jedhee yaada kallattimaaniin gara obboleettiin teela televiziina qabdii maashina daabboo qabdii waa hedduu qabdi zeeniin nama qaruuteedha daawwattoonni kenna hunduu qaruute maa jala adda baasin dubbiin jala laalini egaa kabajamtoota daawwattoota kenna amma kun dhageeffame waan ta'eef attisiisineetuma itti aansinee deemnaa jechaadha kanaaf itti aansuudhaan obboleettiin teela maal qabisni fakkaate ammas maashina daabboo maqaan isaa ardoo yookiin immoo laki maqaan isaa kana ikosan jedhama ikosan osoo hin ta'in kun asirra jira mukeet lakunaa jira kun jala maqaa isaa ofirraa qabaachuu qaba maashinni kun ilaala maqaa isaa ofirraa qabaachuu qaba maashinni kamiyyuu maashinni kun qarshii 8,000 maannoo meeqan bitamee 8,000 bitamee sun 9,500 kun 8,000 kunillee maalilee akka 8,000 bitan akka nuun hin jenna otoo kennaa haala waan biraa jijjiirama biraa hin qabu eeleen isaa eelee abbaa kiiloo 5 fi abbaa kiiloo 4 abbaa kiiloo takkaa bichatu raafee deebi immoo akka mircha abbaatiin nu wanti akka mircha abbaatiin jechaadha kana filannoo isaa akkuma obboleettiin teenya maal jette tiiguute kallattimaan sannu ajajji kalarii kanaan naa bitattee dee 8,000 naa bitattee achumaan dalabii kana fakkaata obboleettii teenya meeshaan isaa homa takka jijjiirama qabu meeshaan isaa eelirraa malee eelirraa deebi immoo tuwallillee yaani kaa wal caala jedhee dubbata warri suuqiin beeynu nuti yeroo finnullee wal caalaa yeroo iddoo binnu kanarraa yeroo finnu wal caala jedhanii haala sanii ibsanii jechuudha nullee sanuma isin ibsaa irra eeyyeen ammallee waan akkati jira ammallee obboleettiin teenya waan bareedaa qabdi televiziina inchi abbaa inchi 32 miti ilaalaa kaasii aisha laalii kunaaf abbaa inchi irra gannaaga 32 warreen dogoggore kaameraan irraa achi qabde ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya obboleettiin teenya televiziina kana qabdi jechaadha televiziina asiin dura agarsiifne jennaan maaliifi baaftanii nu agarsiisina nama naan jedhe jira gara keessatti har'a kunoo televiziin obboleettii teenya kana fakkaataa jechaadha agartanii laayif istaariidha laayif istaariin kun kana fakkaataa jechaadha kabajamtoota daawwattoota keenya rimootiin isaa kana fakkaataa
televizyiinni kuni dikoodarii tun jirre malee sila sakkaanis na agarsiisa. Dikoodarii fi kuni qaawwa sadii qaba. Sadii isa barbaadu hin jiru malee sakkaanis na agarsiisna sakka'amee bitamee jechuudha. Sagaleen isaanii baay'ee namatti tola. Mee ilaala jiran. Baay'een bareedu mana kan keessa saaloonii keessa galfattee sobara itti sookee kaafatte mee. Mulu isa gaasifaashii. Mulu magaazaa irra qabir. Wallahi maashaallah ni bareeda laala. Inna kun immoo double screen dha laala. Kun jecha asitti double screen jedhama jecha. Egaa double screen jedhama. Obboleetti kenna televizyinii illee kana fakkaata sin jechuu barbaadetti. Inni kaasuu ammallee meeshaa biraa qabdi obboleettiin kenna. Maal yoo jettan egaa kana aashaan irraa haasoftu kun siin bareeda baay'ee meelaale. Maashaallah tabaarakallah isaan iyyuu beekan akka bareeddu qorii aadaa kana fakkaatti qorii guddoodha tun qorii shaakaa osoo hin taane qorii guddoodha. Qoriin guddoon qarshii 3,000 qoriin xiqqoon immoo qarshii 2,000 fi birrii 500 jirti gatiin isii gisee ammaa kanatti tuni qorii guddoodha waagaan isii qarshii 3,000. Innaa kanatti aansee immoo to'annoo waa'ee televizyinii irra kanaaf kun miila isaati akkuma san immoo gaarantiin isallee keessa jira jechuudha. Lafa jiran kun remote illee qaba. Remote isallee hin qaba. Inni kun kana fakkaata. Inni biraa immoo obboleettiin kenna jookii qabdi jechuudha. Jookii jookii beekamaadha. Qarshii 2,000 jookii kun maashaallah jookii baay'ee bareeda ta'edha. Obboleettiin kenna iyyee haala kanaan inni waa hedduu isin agarsiisnee jirra. Akkasiin tola abdii qabnaa fi irraa itti subscribe gochuun jajjabeessuun isaan fakkiina. Abbaan mammee yaada qabaatutti dabaliiti. Wassalaam. Yaa waan yaada biraa hin qabu kabajamtoota daawwattoota kenna yeroo meeshaa ajajjani. Lakkoofsa bilbilaa warroon nu gaafatanii jirtu. Lakkoofsi bilbilaa kenna duwwaan sagal. 77 69 66 50. Yaalu kani nu argachuu dandeessan jechuudha. Inni biraa yaada keessan gara keessatti komentii nu share nu godhaa. Viidiyoon kun immoo akkana bira gahuuf hin boodu. Like subscribe godhaa isiniin jedha kabajamtoota daawwattoota kenna asumaan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mureen jira.